Suura siif hacaal hundeessaa kilaashii qabatanii haatan suura. Suura sun irratti baay'inaaniin Facebook kan gubbaa waan gabaabdu barreessee turte. Suura sun isa kaatanii maaliif haatanii haayoon isa maal? Hundu maal barbaada? Bilisummaa Oromoo barbaadanii. Erga bilisummaa Oromoo barbaade ta'e qaama tokko ta'ee maal dhufi? Garee wayii tokko jedhee waan akka gandummaa tokko qabaa jedhanii haasaa. Fayyisa dhuguma. Gaafa geeshootumaa kan baqatu gaafa farsoo dhugaa dhufi. Muummichi ministeera dogongora hojjetettee yaadda. Nafxanyumti sunuu namni qabeechi baatee dhufee jiraatu fakkaatu. Keenyuma ture namni baay'een nafxanyaan Oromoo keessa jiru. Biltsiginnaa dabalameedhaan odeessa fayya dhugaa. Nama Oromoo bakka hin buune. Bakka bu'ee miti ofii kiyya bakka bu'een odeessa nama tokko bakka hin buune. Akka fayyisaatti dogoggoraan keessatti uume keessatti abbaan barbaadne arrabsu mirga isaati. Paartiin Oromoo jiran keessa waan filadha dhabee ta'e yaadda fayyisa. Oduu beekanii lama uummata ofii wal ficcisiisu. Oduu beekanii uummata ofii akka dararamu gochuu cubbuu kana jaalatu. Eegee gar biyya galte Oromoo waan durii dhaaf wanni inni argatette akka sabaa wanni argatette ati imti jira. Namni rakkina qabu kun nama sadii. Nama sadiitti mul'ata. Muummichi ministeera qabsoo Oromoo ganee nafxanyaa galeedhaan asirraa maal yaade kan jiru. Keessattuu haadhota ilmaan isaanii itti wareegamanii qabsoo kana fidan baay'een gadda. Manneenidhaas akkuma durii deebuu hommatu opposition ibsa baasan irra yoo arge. Anamma an jiru malee andu eenyu mormu jedhee tan jalatti barreessee waan sana barreessee. Gaaffii Oromoo fakkeenyaaf deebisuuf fedhii qabaate maal tagan cufin dhibete yaadda fayyisa. Haati isaa tokko qabdi abbaan qabdu abbaan qabu mucaan isa qabdi jaartiin dulloomtudha. Asiin rukutanii ija keessa fuudhee beera isaa. Ayya televizyiinii sun hin mormiti. Nama maaliif itti fakkaata? Ayya. Ji'a tokko OMN kitaaba namni sana hoggaa gubatu TV agarsiisa ture. Namni cufee jira TV kana kun jijjiiramni jiru ta'a. Jira. Waan miila keezi miila tokko qabdaa jedhani. Miili kan keessa dhugu maaltu ta'e? Filadhees hin beekon. Hin filadhus. Atileetota Itoophiyaa waan maluuf argachuu jirani. Keessumatti jechuun atileetota Oromoo tuni baay'inaan Oromoo waan taateef. Afrikaa keessaa isaan dura namni warqii Olompikii irratti nama muune gurraacha keessa immoo nama muune. Qabaa siidaa Adaamaadhaa qabaas illee haafu. Baadiyyaa dhuftee magaala keessatti televizyiinii agarti. Maalti ta'a filasuuti? Midhaan gurguruudhaa fi fardeen itti kennanii. Fardeen galchuuf akkasuma shankora koo nyaachaa waan deemu. Gocha kan keessuun si deeggaramu si morma. Isa kana biraa dhaqxee inni biippi ta'ee boru sitti gadi sooshaal miidiyaa kanaan jecha maaltu isaan galche bakka hin barbaade hunda kee. Badhaas wayii seeqeen waan dhuunfaa waan saba waan isa wal mari'atan jirti. Oduun haa kennani. Kondominiin oduun tokko fuudhan. Ani qabiyyee xixiqqoo hin jaaladhu. Kanaafuu seenaa wal bira qabnee laaluu qabnaa jettate. Wal bira qabnee ilaalla. Tangabaaf. Siifita ofii fita. Galaana diimallee dabarsee gara biraatti kennu. Nisi akka biyya gurgureera nuti akka isaa keessatti argama. Garee namni biyyi bulchituun inni warrum durii war waliin hojjetee dheehu uummata qubitti qaba. Mootummaa kana yoonni didee halkan tokkotti dhiiga sadhaamna. Dhuguma nu harkaan bahu. Gaafa barbaadee madhaamna akkuma yaa'u dhaamnetti rakkoon qabu. Amma Oromoo biyyi bulchuu jira qawween hin barbaachisu jechaa turte. Kunis jira eenyu sodaachisuuf. Nuti Oromoodha. Akka Oromootti qawween of eeguun mirga keenya.